Kursi ganama. Kursi ganama. Kursi ganama. Kursi ganama. Jedhe sareen keenya. Akka namni fedhutti sin godhu akkaan fedhettiin si godha. Walitti qabdee naa kennuurra yoo addaan qabdee naa kennite maal qaba? Warri akka kana wal duukaa yaatanii ababaa sama baala qoccoo ga'u fudhatanii irpoortii nama simachuudha jedhan. Gizeen biyya jiru mana abbaa maccaa abbaa dagaa isaan bituu dhaqan malee dhaabatta. Mana isaa biqoo abbaa maccaa malee dhaabatta. Mana maammadoo malee dhaabatta. Biyya Maaleeshiyaa keessatti namni salaata Jumaa tokkorraa oole hidhaa waggaa 2 adabamuu danda'a. Seerichitu biyya Itoophiyaa keessa dhufee nama meeqatu torbeedhaan mana hidhaa keessatti argina. Seerichi immoo waan adda godhu keessaa kakaa akka kanaatiin iyyii kakattanii amansiifattu yoo sobdanii illee haftan. Akayee ishii dhagaa kanatti uwwisu, dhagaa kanatti halkan kanaan bulchin, dhagaa du'aa naa baachisu, hookaan ishii haa baachisu. Oroota jettanii maqaa akkasiin moggaastanii maqaan akkasiin moggaa'ee bakka. Arsii fi arriin suutaan nama seenti jedhani. Shallee fi shawaan bakka geetti fakkaattiidhani. Jimmaa fi jaamaan gara masa kan deemtidhani. Harargee fi harreen bakka geetti iyyitidhani. Wallaggaa fi wallaalaa abbatu irraa godhadhani. Baalee fi ballaallee kabee kun jalaa godhadhani. Asirruma nabii nagaan naa oola ulfaadha mammagaa. Oroota amma maqaan keessan kana keessaa isa kamiin keessa jira? Ati amma kana keessaa maqaan keessa kamiin keessa jira? Dhugaa rabbicha maqaan keessa kamiin keessa akka jiru naa barreessi ati amma. Garaagarummaan keenya akka kanaatti wal tuffachuu nuuf fidaa jira jechuudha. Itoophiyaan addunyaa irraa baddee maal isinitti fakkaata Oroota? Itoophiyaan addunyaa kanarraa baduuf deemti jechuun muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun fuula Facebook isaan irratti barreessan. Anis inni barbaadu kanuma. Niqiluudha waan Maaliif akka ta'e isinitti hima Oroota? Maqaan gurbaan silaa amma dhee keessaa maqaa isa tokko keessaa an jira beektu Oroota. Kanaafuu jennaan maqaan koo akka sanatti arrafamu irratti hundee maa rakkoon jiru. Kanaafuu akka kanatti arrafamu irratti hundee banni maal ta'a? Bakka duuti biyya wajjin rafiitiidha jedhama miti. Yoo wajjin banne koo rakkoon qabu kun. Oromiyaan bakka meeqatti qoodamti? Oromiyaan bakka tokkotti hin qoodamtu. Oh my god! Diskoo koo al tokko qoy. Koy dhugaa rabbicha ho isii kana qabi deebii kee ammaatiif isii kana qabi dhugaa rabbichaati kantiibaa biyya kootii ta'uu qabda qoqqoodiinsa qabu jechuudha. Kantiibaa biyya kootii ta'uu qabda urbaati. Isaan bakka meeqatti qoodamu? Bakkuma tokkotti qoodamu. Nyaammoo? Dhugaa rabbicha bakka jirtan ukaati gurbaa kanaaf mimi bakka jirtan ukaati. Dhaloota akkasiiti kan nu barbaadaa jirru amma dhaloota akka kanaati malee kan barbaadaa jirru sooshaal miidiyaa irra taa'ee wal arrabsaa oolu miti isa taa'ee gandaan wal qoodaa oolu miti Oroota. Durii abbaan manaa yoo du'e haati manaa siree isaa gadi gombiftee barcuma isaa gadi gombiftee hanqaaqsee isaa gadi gombiftee yookiin mana abbaa isaatti yookiin immoo mana abbaa isheetti galtee teessi mucaa tokko qabdi yoo ta'es fudhattee gadditee abbaan manaa ishee qarree irraa du'uun gadditee. Deebitee teessee heeruma dhiiste. Jaarsoliitu dhaqee maalii jedhee waggaa 2 booddee waggaa 3 booddee maaliin du'e waaqa fudhate hoo ati immoo dabartee heerumtee ijoollee kanaafis yaadi malee ofii keefis yaadi malee jedhaniiti jaarsummaatti ba'anii waggaa 2-3 booddee erga isheen irraanfatte heerumsiisu. Amma garuu gaafuma waashaa barbaadataa waan deemtu natti fakkaata. Maaliif wayyoo yaa gooftaa koo wayyoo yaa gooftaa godhaa deemti tun ta'ini uttan heerumaa waan jedhaa deemtu natti fakkaata. Maaliifi abbaan manaa du'ee gaafa 7-3 duree rumte waan ta'eef jaalalliin qabbanaa etuun ta'in hin bade. Warrumti mana keessa jiraachaa jiran iyyuu jiraachaa jiru natti hin fakkaatu jaalalaan. Dhagaa jirtu miti isin amma abbaan manaan keessan utuun du'iin jarri warra barbaaddatan. Jarri safanaa amma akkuu kanaa miti dhugaa rabbicha ituma abbaa manaa qaban bukkeetti kan biraa barbaadu. Inni dhiraas sanuma bakka itu warra biraa bukkeetti barbaada. Jaalalli isin duraan nuuf qabdan akkamitti badaqu nu duunaan waggaa 3-4 booda iyyuu ishee jettanii ni heerumtanu bakka mucaa kun guddifadha jettu amma garuu gaafa qanii 4 nu sargii keessan ilaala maa inni dhaqoo yaa amma silumaa jibbaa wajjin jiraataa jirra moodha amma shakkii nu keessa uumaa jirtu sun dandamaa jirtu. Kuni soba propaagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti.
ተሹሞብኝ አያናግረኝ አያስቀኝ ሚመራው ማዶ ሚመራው ማዶ እናቃጠለው የማይሆን ወዶ ማን ጀቹም ሙባሪክ ማሮ ጀታ ጅርታ ዳታማ ሲሉ ማቆይ ሱቂ ዱር ባቂ ሰማፍ ገልደ ወረከ ረፍታ ቢቱ ማለት ማልቆ ጆና ከሲብት ሆናል ብዬ ይሳካል ብዬ እንጂ ሆናል ብዬ ይሳካል ብዬ እንጂ አንቺው ከበተንሽው በደህና ሁኚ ሂጂ አንቺው ከበተንሽው በደህና ሁኚ ሂጂ ይሆናል ብዬ እንጂ ይሳካል ብዬ እንጂ ሆናል ብዬ እንጂ ወሮኒ ሂሪና ዲጋ ቀብደኑ በቃ ኛታ ኛዳ አሳቢ ኬሰን ዲሳ ኛታ ኤርገሲዮ ለመሰዲ ኛታ ጅራተን ሸንጃ ኛዳ በቃ ዋና ከሲቲ ነው ፌጉ ቀብዱ መሌ ማይነከነም ጉያ ሰደሰ ገልኛን ያከስታተል ሞ ቁርሲ ዱሞ ቡናቲ ነው ላጅርታሙ ቁርሲ ቡና ጅራምቲ ቁርሲ ቡናቲ ነው ላጅርታታም እሺ ሙጀቲ ሰናከና ተርጋ ጅርታሙ አማ ሀለጋ ያለች ቢመሽም ሰይድ አማ ሙስሊም ማከስታ ጅርቲ መላይ በልካና ከላል አማ ማሻአላ ይፈንዳ ልቦ ያበተው ሰይድ ሙጨቲና ከከናቲ በሬዱ ሀለ ነማ አዘንሲሱን ገሩ ገረ ከናቲ ጅጅረምቲ ዱጋራ ብቻን ቲክቶክ ዱማ ሀለን ፈየደም የከሰን ዝራ ልጆሌ ኬኛ ባየ በሌሳ ዝራ አዳኑ ቀምኑ ገዲሳ ዝራ ኩን አዳ ብያ አራቲ ማለ አዳ ኦሮሞማለ ሚቲ አከሚተ ከናቲ ጆሌነ ከናቲ ጅጅረሙ ደንዴስ አማኮ ቁላዱ መደሙታ ፌፊ ጆሌን ለ ቢያንስ ከሮዲቲን ፈተ በበላው ፈቴ ገረገዲቲን ሱሬ በላው ፈቴ ማለ akkam jetti kanaan TikTok rakkina guddaan urraan gaa jiru keessa inni guddaan kana yeroo tokko keessatti tiraampaa cufamu jedhee ture gisee sana anta karaakaraaniin ture tun takaraakkaru dhiisa warota safuun badeera jannaa waa xiqqoon seenaasin waa xiqqoo see jirtu miti dhugaa rabbicha safuun nu keessaa badee jira bakka kanas ilaala namni fedhutti sin godhu akkaan fedhettiin si godha yoo sii taate godhami yoo sii ta'uu baattin godhamin akka namni fedhutti sin godhu akkaan fedhettiin si godha yoo sii taate godhami yoo sii ta'uu baattin godhamin walitti qabdeenaa kennuurra yoo addaan qabdeenaa kennite maal qaba walitti qabdeenaan kennini addaan qabiinaa kenni jara akka kanaatu walitti qabanitu maal goone wayya memee irratti mari'adhaa oorota buna wayii fiduu memee irratti teenye mari'annaa dhugaa rabbicha taa'e memee ati atumti taa'e memee taayitii irratti mari'achuu qabna waan kana ስማ ይሄ ሰው ያወቀው አይኑ ሁለት አርጎ የሚያየው ሰው ይኩን 10 ብር ሰጠው ራሱ 20 ብር አርጎ ነው የሚያየው እስቶ 10 ብር ውስጥ ወራጅ ባብር ነው ቆይ እና አራት አርላችሁ እንዴ ናሚቼ ለረቦ መትሳቴ ባጃጂ ለመቀበል ብሪን ኩዳን ብሪ ዲግዳመቴ ይውት ሙለቴ ባጃጂ ንቀቡ ተኮሱን ባጃጂ ለማቴት ሙለቴ oduu guddaa raqabnu keessaa artistii Isaam kan jedhamu beektu jedheen ayyaadha Isaam Abashaa kan jedhamu amma mucaan kun artistummaan barbaadu jedhee gara muslimummaa isaatti deebi'ee jira haa ta'u malee warri isaa immoo kanaan dura akka inni itti deebi'ee ilmoo fi guddifatanu baay'ee eegaanii turte isiin barbaadu jedhee kan biraa warra fuudhee ture gurbaan kun haa ta'u malee warri isaa siin duraan sun immoo hammaadhaatti eegdee dadhabdee amma garuu heerumtee jirti haala kanaan sargisii qopheeffattee jirti ቁላቸው በልታ ሆታ ለእናት ለአባት የተቀደሰ ገና መስገና ሸብ አርጉት ከስቃይ በኋላ ምቾት አለ መቼም አይተወኝም ብላችሁ የዓለምን ሕግ የጣሳችሁለት ሰው መሀል መንገድ ላይ ትቷችሁ እንደሚሄድ የሚሰብር ነገር የለምና ሆዚ የከፈለችው መስዋዕትነት የአደባባይ ሚስጥር ነው ለልጆቿ ብላ ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች ተዋርዳለች ተሰድባለች በአደባባይ ብዙ ነገር ሆናለችና እሱ ወንድ ስለሆነ ብቻ ድምጹን አጥፍቶ አግብቶ እየኖረ እሷ ስንት ነገር አሳልፋ ያው ላልፎ ደግሞ ዛሬ ተሞሽራ ስላያት በጣም ደስ ብሎኛል ኮንግራቹሌሽንስ ሆዚዬ እንዳንቺ ደግሞ ባለፍሽበት መንገድ የሚያልፉ በጣም ብዙ ሴቶች ስላሉ ለነሱ ትልቅ ምሳሌ ነው 3 4 ልጆች ይዘው ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው ልጆቹን ብቻ የማያሳድጉ ፓርትነራቸው ስለማያግዛቸው ኃላፊነቱን ስለማይወጣ ብቻ ለነሱ ደግሞ አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ ለምሳሌ
እንደምትታይ አስባለሁ። የኔ ቆንጆ ኮንግራ akkuma isin agartanii baay'ee nama gammachiisaa Finfinnee keessatti baala habtii guddaa tokkotti eerumteetti jedhame. Oroota gara biraatiin immoo booftii yookiin marrataa kun nama ciniinuun dhiise nama hidduun dhiise oroota mimii kana qofanatti hima. Dhugaa rabbichaan isinin jedha kana qofanatti hima nama hidduun dhiise. jechuun marrataa booftii kun hojiin isaa maa inni dhaama marsiin isaa kun nama tokko tokko irratti hojjeta nama tokko tokko irratti hojjetuudha moo maa inni aan dhugaa rabbicha du'aa saayyoo akkanaan deemee waliin fuudhuudhaan. Of course nuti ijoollee kiiftaraaniif waraabduu miti. Of course nuti ijoollee asinaa bichaatiiniif waraabduu miti. Of course nuti gaafa fuula keenya roolmaanii kan nu harkan nuti numa hin jijjiiramnu fiiftaraan hin fayyadamnu. Ijoollee asinaa bichaatiin fayyadamtee bakka hoggii garan baqatan himiti. Of course nuti ijoollee normaalii ka kaameeraa qaama keenya guutuu akkattiif waraabdu. La ijoollee kaameeraa qarfootiiniif waraabdu akkan laal. Of course nuti ala 12 ka'uu kee hin dagatin obboleessa kee let's go. La ijoollee magaalaa Cirracha la ijoollee wantaaniif waraabdu miti la. Ijoollee wattaatii meekan laal ijoollee magaalaa Harraa wattaatii ijoollee magaalaa Harraa jedhamtu nuti fiiftaraan hin fayyadamnu nuti normaal hin fayyadamna kaameeraa qafootiin fayyadamna isinin jaa warreen yaada kan qabdan taatan lakkoofsa tokko barreessaan isinin jaa obboleeyyan kiyya nuti fiiftaraan hin fayyadamnu normaal fayyadamna. Dhugaa rabbicha fiiltarii malee yuusin baay'ee bareeddum dhugaa rabbicha. Meemee sillammanuu waan qabdan nutti hin fakkaatu meemee gurbaanni kun immoo warra nan barbaada jedhaa jira meemee gurbaasa kanaaf al tokko. Ara kana namni si dhagaa gadi qabu. Lakkoofsa tokko tuqaa maal jette lakkoofsa tokko tuqish meemee. Barbaaddu haafu wallee haafu kana keessaan barbaaddu kamiin siifa ta'u ishee. Kamiin siifa ta'u rabbiin sii jedhee kan biraa khalqamu suma khalqame kana keessaa tokko fuudhi malee dhugaa rabbi dhaabbattee hafaa jirta ammati. Rakkinni kee maa inni dhaqoo yamma kana keessaa tokko fuunee ati dhaabbattee hafaa jirta. Rabbiin sii jedhee nama biraan kalqu. Rabbiin sii jedhee achi gaaraa gar jannati keessaa hin buusu. Nesuma kana keessaa tokko laalla dhufuudhi malee danda'an ta'u akkas malee walii galaan jirru anaafati. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Oh yeye Kursi nyata mudafi Kursi ganama Kursi ganama Kursi ganama Kursi ganama Jere sariin keenya Oroota daabboo antuutan ganama daabboo antuutan. Niqiluudha mo'antee. Warri akka kana wal duukaa yaatanii ababaa sama baala qoccoo gahu fudhatanii irpoortii nama simachuudha jettan namni miiqa yaa'ee nama tokko simachuudha nagaadha kasen rakkoo mataa qabdumu achi deebi'aa moodhumnaan manattiin simattanu isaa hundinuyyuun qarrada nama tokko tiiktookii irratti poostaa ta'e bakka biraa geessuuf ta'e hin beeku maaliif akka qarradas hin beeku isaa ababaa sana hundi isa gaabban sun amma baala qoccoo gagaaba miti tokko illee hin geessu namni tokko geessinaanneef hin ga'u ababaan isaa isa akkanaan naan diddan isa iyyuu maaltu na dhibe isa daraanuyyuu rakkanni irratti nu himi
Jaallachuu keessan akka kasanaatti simachuu keessan eekoo baay'ee barbaachisaadha. Maa inni ababaan mana tokko guutuu geeffamu. Anis likkii keessan isinitti hime sii qofa isinitti hima. Waan ati bara 2005 bara 2006 natti goote na wallaale moo na dharraan fadhe moo inni ti eegee keeraa sana bira dhufteeffamma jechuudha. Sababa kee miti inni kutaa sadii keessa deebi'ee baradhe. Barsiisaan kottuu foormii guutii naan jedhanii jennaanii sababa kan kee miti waan ittiin dhaqee footoo ka'u dhabee foormii guutuu irratti dhiisee gizee sadii keessa na deebisii miti. Gizeen biyya jiru mana abbaa maccaa abbaa dagaa isaan deebituu dhaqan malee dhaabatta. Mana saabiqoo abbaa maccaa malee dhaabatta. Mana maammadoo malee dhaabatta. Mana abbaa biyyaa maccaa malee dhaabatta. Mana jara juneedii. Sababa kee miti inni dhiisee jechuudha. Diriduwaa dhaqee diriduwaadha si barbaade dhiisee Dubaay dhufee na amma diraamaan si bituu jammalee naan kan itti eegeeraa sana dhufa dhuftu. Amma kanaan si bitee jennaan jechuudha. Inni itti eegeeraa isaa biyyarraa kaatee nadda dhufa dhuftee immoo maali? Walirraan fanniseete? Gizee ati ijjunuufattee na baqattu jechuudha. Amma maal sitti fakkaata? Sin bitaa jiraam. Sin bitaa jiraam. Diraamaan an si bitaa jiraam. Kanaan an si bitaa jiraam. Kanaan an si bitaa jiraam. Waggaa danuu aarsaa waggaa danuu. Wanti ati biyyatti na goote naga isaan bada marabbee dhiite. Surree qaaraa tokko jechuudha. Biyya meeqaan ba'een si bita. Ati mana sooressaa waliin dhaabatta. Wanti irraan fadhu tokko jira marabbee dhiite. Amma immoo haramni wayii fideenna. Birrii 30 kana guutuu si bite la birrii 1500 dirama 30. Seenaa dhumaa kan si bite. Meemee kuti gubiin haadhasi. Gubiin achitti dhugaa rabbicha. Amma dirama tokko hin gubattu dhiisati. Callaa kana si jijjiiraara. Na keessaa bada seete. Natti goote malee. Isii ati kutaa sadii keessana deemtee sadii gidee sadii keessana deemtee barsiifte jechuudha. Amma wana gubii kan hin jedhe an sobeetani birrii koo dhugaa rabbichaa sobeetani an biyya keessan jiraanu. Qaldii kun jedhe malee ani sanni akka sana haasaa jiru an sirran dhufaa silumaan. Birrii koo dhugaa rabbichaa an sirran dhufaan. Inni isa giroosaati. Ani yoon biyyaa bees dhugaa rabbi an sinan rabsuun. Yoon biyyaa bees waa tokko siin hin jedhuun. Biyya Maaleeshiyaa keessatti namni salaata Jumaa tokko irraa oole hidhaa waggaa 2 adabamuu danda'a. Biyya Maaleeshiyaa keessatti seera shari'aa biyyi Maaleeshiyaa qabduun namni dhiira ta'e sababa quubsaa tokko malee fi sababa ragaa hin qabne tokko malee salaata Jumaa irraa oole hanga hidhaa waggaa 2tti hidhamuu danda'a. Akkasumas immoo seera shari'aa jarri barana haaromsataniin hidhaan kun gara qarshiitti jijjiiramuudhaan namni salaata Jumaa tokko irraa oole doolaara Ameerikaa 600 ol adabamuu ni danda'a. Egaa kunis sababa inni dhiyeessatu irratti kan hundaa'udha. Namni sababa gahaa hin qabne hidhaa waggaa 2 akkasumas immoo itti dabalataanis doolaara Ameerikaa 600 ol kan ta'u adabamuu ni danda'a. Isin kana maal jettu? Seerri shari'aa kun osoo gara biyya keenyaatti dhufe torbeedhaan dargaggeessi meeqa hidhaa waggaa 2 itti murtaa'u isinitti fakkaata? Mee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Akkasumas viidiyoowwan Dorootaatu seerri kun Itoophiyaa keessa dhufe maal isinitti fakkaata? Seerichitu biyya Itoophiyaa keessa dhufe nama meeqatu torbeedhaan mana hidhaa keessatti argina. Seerichi immoo waan adda godhu keessaa akka kanaatiin iyyii kakattanii amansiifattu yoo sobdanii illee haftan. Akayee ishii ga'e dhagaa kana natti uwwisu dhagaa kana halkan kanaan bulchin dhagaa du'aa naa baachisu hookaan ishii haa baachisu abyaariin boolee abyaariin eekkaa abyaariin biyya kana abyaariin oromoo ganni gungumaan kun hool lafaa akayee ishii ga'ee raad natti ajaju hookaan du'a diingatii ishii itti ajaju dhagaa kana ishii haa baachisu umurii ishii haa gabaabsu hoo dhuguma kallattii shanan kanaan Mikaa'eliif Gabreeliin Goorgisiin Madaalaanii Sillaaseen jiraate hoo aduma qorqorroo ta'ee jiraate malee waan ishii naa agarsiisu dhagaa du'aa ishii haa baachisu. Lafaa kaatee maqaa kana gurraachite maqaa lafaa kaatee maqaan taanatti baase biyyoon tun ani kadhattuu miti yaada ijoollee si gargaara naan jedhanii kurubbiin ishii naan jedhanii laafii dhufanii dubbisan malee kadhattuu ishii miti waan dhakaa diingatii ishii irraa adagaa ishii itti ajaju hoona lafaa ka'ee ishii ga'e immoo anammoo adagaan biyyan jiru naa baachisu dhagaa kana naa hammachiisu naa baachisu lafaa ka'ee hoon ishii ga'e inni lafaa ka'ee waan taane ishii jedheeraadha. Hookaan ishii haa baachisu galgala ishiin tolchin waan oolchee ishiin bulchin dhagaa diingatii ishii itti ajaju dhagaacha du'aa ishii irraa teechisu kan waan inni hoona lafaa ishii dhagee narraa teechisu hookaan immoo anaa dhagee sammuu kana waan hin taane ishii itti ajaju maatii biyya ishii itti haa buusu waan namaan gubadhe kana ishii haa gubu abyaariin boolee abyaariin eekkaa abyaariin qartaa abyaariin wajjin dhagaa diingatii ishii itti haa hammachiisu ishii amman ishii gubadhe kana ishii haa gubu waan ayyaanni oromoo ganni gungumaa kun barri agisii itti deemu kun bara haroomni itti deemu kun dhagaa du'aa ishii haa hammachiisu.
Abdiyaari maayne rabbi jedhaa diretti ma. Jechuun amantaan akkasii jira amantaan abdiyaari maal jedhu kun jira rabbi jedhaa diretti ma. Oroota wanti kun jiraate natti ma daraa rabbi hin beeku amantaa akkasii kan Itoophiyaa keessa jiru. Obboleessa keessaa iyyuu maaf baadhattaati? Obboleessa kee maaf rakkistaati? Maaf obboleessa kee lafan keessu? Obboleessa kee akkanaatti baadhattee waaqa kadhachuu maayini? Maaf barbaachise kun? Abdiyaari. Namni laayikii sabskiraayibiin goone abdiyaariin isin hin dhiisin. Okay? Abdiyaariin isin hin dhiisin. Okay? Ilmi sagantaa irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti na dubbisi meme.